Har'as turtii koo kaleessa gargararraa kaasee gasaatii kanatti maal akkan hojjedhe walitti qabee isinii fideetiin dhufe as keessatti gaaffii sadii isin gaafattan isinii deebisuun barbaade. Tokkoffaa irratti rifeensa keenya quxuxurii isaa hojjetannee dibata kanatti yoo fayyadamne rakkoo qabaa dirqama hiikamaa ta'uu qaba moo warri jettan. Lammaffaan dibata kanatti erga fayyadamnee booda yoo ofirratti dhiisne ofirraa miicuu yoo baanne rakkoo qabaa warri jettan. Inni sadaffaa dibata kana erga dibannee rifeensa keenyatti erga dibannee booda dafnee ofirraa miicuu baanne yoo ofirra oolchine ofirra bushine yoo tursiisnee rakkoo qaba. Erga tursiisnee booda yookiin ollee bullee ofirraa miicnes rakkoo qaba warri jettan. Kan kanarraa viidiyoo kana gara xumuraatti daawwachuun gaaffii keessan tokko tokko isaaf deebii argattu. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'as haala kanaan deebi'ee dhufee jira. Busus bututti jedheetiin jira galgala keessaa isaatii. Walakkaa ta'ee jira jechuudha. Halkan keessaa baay'ee dadhabeetiin jira. Hojiirraan dhufee waan ta'eef garuu dirqama rifeensa koo sirreeffachuu qabu wanta itti dibachuu qabutu jira iyyuuti. Baay'ee busuusi jedhee akka tokko na jalaa ta'ee jira. Guyyaa 3 bularraan guyyaa arfaffaa isaatii hojiitti biizii ta'uudhaan amma kanan tursiisee jechuudha. So guys amma kana maalitti fayyadamuun barbaade seetanii subscribe like share gochuun ammallee deebi'ee gara xumuraatti na wajjin tura. Warri gaaffii kana qabdanii warri gaaffii nama 3 maqaadhee na biraa qabdan jechuudha. Akkasumallee warri kaanillee baay'ee isin kan fayyadu wantichi kun akkuma argaartan roosmerii fireeshitti fayyadamuuf hin qopheeffachaa jira. Roosmerii erga miicee haala kanaatiin baala isaa muka isaa keessaa samaxaxee muka isaarraa baasee baala isaa qofaatti kukkutaa jira jechuudha. Baala isaa baala roosmerii qofaa muka isaa faana miti kanan barbaade har'a. Kuni roosmerii fireeshiidha. Yeroo tokko fireeshii isaa yeroo tokko immoo gogaa isaa kanumaan argite itti fayyadama. Kunoo bakka kana kukkutee xumuriitiin jira jechuudha. As gubbaa saayinaa duwwaan qopheeffadhe achi booda kuni kokonaatiidha. Qibaatii kokonaatii isa furdaa yookaan immoo virgin kokonaatii orgaanikii jechuudha. Kuni baay'ee faayidaa kan qabuu fi qibaatii baay'ee jaallatamaa filatamaadha. Warri beektan beektu warri hin beekne immoo virgin kokonaatii yookaan immoo qibaatii kokonaatii isa furdaadha. Kuni akkuma argaartan jechuudha. Isa booddee kokonaatii koo saayinaa duwwaa irratti akkasittiin kaawwadheeni jalatti immoo distii duwwaa irratti bishaanan danfise. Isa booda achi keessan gashee jechuudha. Akkasitti istiimii godhachuuf yookaan immoo ho'ifachuun barbaade. Isinitti mul'ata hedheetii yaada bakka kanaatti silkiin kaabineetii keessa jira gaayis. Fooxaa wayii irra buusa yookiin sooftii irra buuseetiin malee kushinaa keessatti viidiyoo waraabuun hin danda'amu. Ijoolleen isaanillee akka argan hin barbaadanii jechuudha. Isin yoo beektisa kana isin ibsuun barbaadu. So amma bakka kanatti akkuma argaartanii virgin kokonaatii yookaan immoo qibaatii kokonaatii isa furdaa as keessa buusee saayinaa keessa akkuma argitanii isa booda kan hin qopheeffadhe roosmerii fireeshii sanatti gadi naqee jalaan bishaan danfaa jira. Keessa jira jechuudha saayinaan kun istiimii ta'aa jira yookaan ho'aa jira jechuudha. Xiqqoo nan qadaadee maaliif bifti isaa jijjiiramuu barbaadeen nan qadaadee afurri keessaa naanna'u wanti jedhamu hin jirure akkasiif. Kun akka kanaatti xumuree jira jechuudha. Bishaan isaallee cufeen jira. Walumaa galasaatti istoofii cufee jira amma. Istoofii cufeetiin jira. Waan lama qofa fayyadamee maa'inni roosmerii fireeshii fi kokonaatii qibaatii kokonaatii yookaan virgin kokonaatii jechuudha. Virgin kokonaatiin baay'ee orgaanikii faayidaa hedduu kan of keessaa qabu jechuudhaan baay'ee kan hin jaalladhu. Kunoo kana fakkaata amma dhumee jira xumuramee jira bishaan isaa garuu ammayyuu danfama jira. Istoofii jalatti aamsee jira bakka kanatti calaltuun qaba. Kunoo keessaa calaleetiin jira jechuudha haala kanaani. Kunoo kana fakkaata humni isaa jechuudha. Kuni roosmerii fi qibaatii kokonaatii duwwaadha wanti biraan keessa hin jiru. Kunoo kana fakkaata ergan keessaa calalee kunoo bakka kanatti dhufeen jira jechuudha itti fayyadamuu fi akkuma isiniin jedhe galgaladha. Rafuu barbaadeera baay'ee dadhabeera. Haala kanaan illee shaashiidha. Yeroo baay'ee ani rifeensa kootti shaashiidha addeen kanan hojii hojjechuu jaalladhu. Irra caalaa kushinaatti waan biizii ta'uu fi qulqullina rifeensa keessanii eeggachuuf warra akka kushinaa keessa deemtanii bakka qoshaashaa owwaarree tokko jiru ooltanii rifeensa keessan qulqullina isaa yoo eeggachuu barbaaddan shaashiitti fayyadamuu qabdu. Shaashii kafaffi gootanii otoo hin jabaate yoo jabeessitan fuulduraan illee duubaan illee rifeensi keessan isin jalaa buqqaa hin fixaa jechuudha. Shaashiin rifeensa fixa garuu siisteemiidhaan kafaffi yoo itti gootan baay'ee isin gargaara qulqullina rifeensa keessanii fi qimammoojii akkuma argaartan egaa kunuu kana fakkaata jechuudha. Rifeensi koo kana fakkaata akkuma isiniin jedhe guyyaa 3 bulee guyyaa arfaffaa isaati fuuldurri isaas akkasitti busuus sedhee wal keessa xaxamee jira baay'ee jajjabaataa jechuudha.
Egaa bakka kanatti maal akka isin hubattaniin barbaade warri quxuxurii irratti soo fayyadamne rakkoo qabaa, yoo ofirraa miicuu baanne rakkoo qabaa, yoo ofirra tursinis rakkoo qabaa warra jettanii seeraan viidiyoo kana kan caqastanii dhaggeeffattanidha yoo ta'e baay'ee isin fayyada. Kuno qibaatiin koo kana fakkaatti jechuudha. Viidiyoo yeroo waraabuun kutaa yeroo namni dhufu nan dhaaba bakka namni seenee keessaan kutawa baay'eetu jira jechuudha. Garuu waan tokko gaafa jalqabdan hillikkiidhaan jalqabdan taanaan dhiisi namaan hin jedhu. Kuno amma kana gaa akkuma argaartanii quxuxuriidha kuni. Quxuxurii isaarratti fayyadamaa jira jechuudha. Isinillee akkasuma erganii qibaatichatti dibee booda haala kanaatiin masaajii gochuun qaba. Seera qabeessaanii maaliif keessa akka seenuu fi viitaaminiin as keessa jiru gara rifeensaatti darbee hojii akka hojjetuu fi kunuuf illa fiitii rifeensa fuulduraan luluqqa'uu buqqa'uu adda gubbaarraan isin jalaa miidhame baay'ee qibaatii baay'ee orgaanikii ta'e jechuudha kuni. Faayidaa guddaa kan qabu. Dibata kana suuqarraa bitachuuf osoo deemtanii jechuudha. Qodaan ishee xiqqishuun tokko hamma xabbitaa ija keessa buufatanii qoricha ijaa beektu ammas keessa garuu gatiinsa baay'ee guddaadha. Googilii irra seentanii sarchii gochuu dandeessu. Garuu haala salphaatiin mana keessatti akkasitti hojjettanii kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e baay'ee akka jaallattan yeroo baay'ee filannoo keessan akka godhattan ana sumarraa ragaa isinii baha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Quxuxurii irratti warri fayyoo fayyadamne rakkoo qabaa jettanii rakkoo tokko illee hin qabu fiixee. Fiixeen jira. Filla fiixiisaa kan akka kanaatti adda gubbaarra seera qabeessanitti dabdanii masaajii gochuu qabdu. Masaajii gochuun illee rifeensa baay'ee faayidaa guddaa qaba. Yaa'u kanani gochaa yeroo kana akkasitti yoo itti fayyadamtan rakkoo hin qabu isiniin jechuu barbaadan warri gaaffii kanaa na gaafattanii kunoo kana fakkaata. Seera qabeessaan masaajii gootanii seera qabeessaan itti dibdanii booda baay'ee dadhabee otoo man iddoo dhaabaddu kana rafee irribni numa na qaba jedhee yaada. Muguun na qabee jira baay'ee dadhabee jira. Akkuma isinuu beektanii Ramadaan illee seenaa jira. Hunda keenya warra qimamii madaamii rabbisinaa gargaaru isiniif halaafisu jechuun barbaade. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Seera qabeessaan duubaanis fuulduraanis seeraan masaajii gochuu qabdu. Qibaatichi seeraan akkasii keessa seenutti. Qibaatii baay'ee filatamaa roosmarii jechuun seenaa bal'aa qaba jechuudha. Wantoota baay'ee faayidaa qaba. Keessattuu rifeensaa fi baay'ee benefitii kan ta'e. Kunoo akka kanaatti masaajii gochuu qabdu jechuudha. Seera qabeessaan akkasitti masaajii gochuu qabdu malee irruma keessa kaffi xaphitu gootanii dadhabdanii nuffitanii salachaatanii yookaan immoo isaa faayidaa man qabu jijjiirama man qabu jettanii kan darbattanitti daddarbatanii yoo ta'e rakkoon kan geessan ana bira miti jechuudha. Ani baay'inaan kanan itti fayyadamee yookaan immoo amma kanan fidee mana keessatti waan an hojjedhuuf garuu warri suuqirraa bitanii suuta itti fayyadamaa handaftanii fideenaa xiniqqaaqee godhaa saantimni keessanis akkasiin jalaan dhufne baay'atee otoo hin taane xiqqoo itti fayyadamaa garuu isatti fayyadamtan seera qabeessaan itti fayyadama. Kunoo kana fakkaata ani mana keessatti waan hojjedhuuf akkas godha malee otoo suuqirraa bitamee argachuuf illee baay'ee tokko nama rakkisa. Keessattuu dibatoonni orgaanikii ta'anii viitaaminii hedduu of keessaa qabanii pirootiinii garaagaraa of keessaa qabanii gatiin isaallee waddii qodaan ishee xiqqoo dafanii illee hin argatanii jechuudha. Keessattuu warra akka koo mana namaa keessa jirtan waa tokko bitachuudhaaf kan isin jalaa jiru isin jalaa bulu harka keessa qabachuu qabdani malee bash ittiin godhina. Qibaatiin itti baay'atee miti baay'ee wayii rifeensi kan dheeratu gaayis akkaataa itti fayyadama keessanii akkaataa qabannaa keessanii yeroo isin rifeensa keessaniif kennitan tiriitimentii isin rifeensa keessaniif kennitan tun murteessaadha malee qibaatii gosa meeqatti gadi galagashanii maalitti godhanii faayidaa tokko hin qabu. Iskuppaarratti wanti nuti isinitti himeen darbuun barbaanne. So kun akkuma argaartanii fuuldura kana akka ajaa'ibaatti masaajii gochaa jira jechuudha. Daqiiqa 3, 4, 5, 10 ol masaajii godhee argaartu ta'e. Bakka kanatti xumureetiin walitti xaxaa jira jechuudha. Amma kana maal gochuuf hin deema? Rafuuf hin deema. Keessatti dhiise jechuudha. Warri singiliin akka warri singiliin rakkoon qabu warra abbaa manaa qabdan garuu rakkisaadhaa jedhan beekuu gosa kana rakkoonni qabu. Kunoo amma xumuree jira. Gamaanis gamasiinis quxuxuriidha sila akkuma argitanii hin hiinne muguuf hin deema gaayis. Irribni na qabee achuma funyaanii otoon gadi kufee natti tole irribni achitti na raffisaa jedhee yaada. Irratun
asirratti irraa fi natoona sii deeminatti. Amma kana xumuree jira. Gamaanis gamasiinis akkasitti walitti gongonee kunoo feestaalii jala oolchee shaashii godiitti godheen jira. Eessan deema rafuuf jechuudha. Kanaaf ofitti dibannee yoo rafnee yoo oollee bullee rakkoo qaba warri jettanii rakkoo tokko hin qabu. Warri singiliin akka qabu jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu sabooda ofirraa miiccattu. Yommuu ofuma kunoo kana bakka kanatti baaziliinii kana fuula koof kana fayyadamu jechuudha. Baay'ee bareeda. Warri kaan garuu baaziliinii kana warri argitanii manfasiin keessan kan hin taqabballes jirtanii. Kuno bakka kanammoo rafi kalas good night rafi bakka ciisu koo gaheetiin jira jechuudha. Amma kana waan hundaa xumuree akkuma argaartan virgin kokonaatii fi rosemary fresh walitti hojjechuudhaan orgaanikii qabaatee baay'ee jaallatamaa fi filatamaa ta'e filannoo nama warra beekaniif ta'e warratti fayyadamanii beekaniif ta'e qopheesseetti fayyadamuudhaan as bakka kanatti galata waaqayyoo nagumaa nan bulee lafti sin bari'ee ganama miiccatee gara hojii koo deemuun barbaade ganama boruun ka'e kunoo kana fakkaata jechuudha. Akkuma isiniin jedhee feestaalii jala oolchee shaashii godiitti godheen bulee kunooti. Kanaafuu as kanatti wanti isiniin jechuu barbaadu yoo isinirra buluu isinirra oole isin jaallannan rakkoo tokko hin qabu. Garuu fooliinsaa foolii nyaataadha. Roosmariin sigaa maxabashaa foon xibsii fooniidha. As gabaabaa dubbii jechuudha. Warri beektan beektu warri hin beekne immoo hagas mala fooliinsaa ittiin fagoo deemu sosocho'uuf badaa mijataa miti. Kunoo bakka kanatti miicuu fi hiikaan jira jechuudha. Quxuxurii sana hiikuuf miicuu fi hiikaan jira. Kunoo kana fakkaata. Baay'ee laslassi jedhee lallaafee bulee jira jechuudha. Yeroo hiiktanillee suutettanii tokko tokkotiin firee isaa walirraa babbaasaadha malee walitti mimmiccirtanii keessaa kan kukkuttanidha yoo ta'e rifeensi keessan sin jalaa miidhama akka buqqa'uuf akka ciccituuf kan saaxilu waan akkasiiti. Bakka harka keessan barsiifadhaa suutettanii akkasittiin walirraa yaasuu qabdu jechuudha. Tokkonsa akka keessan xinnoo barbaaddan rifeensi keessan akka miidhamne barbaaddan kun akkuma argaa jirtanii laslassi jedhee baay'ee lallaafee jira. Massaajiin akkuma itti fufeetti jira. Baay'ee faayidaa waan qabu akkasumallee mataa yeroo isinitti ulfaatee ta'e mataa bo'oo minaamin irra qabdan ta'e baay'ee isinitti salphata jechuudha. Mataa keessan massaajii godha. Dhumni isaa kana fakkaata hiikee xumureetiin jira jechuudha. Amma kana isan deemaa shaaworii galuuf hin deemaa jira jechuudha. Yookaan immoo miiccachuu fi kana ofirra busheetiin ganama ka'ee miiccachuuf jechuudha. Kanaafuu ofirra bushinee kaanee miiccannoo tursiisne yoo oolchine maal rakkoo qabarra jettan no problem rakkoo tokko hin qabu. Amma miicuuf deemaa jira. Kunoo bakka kanatti yeroo miicuuf ijoo hin waraabne har'aa ganamas waan ta'eef nan jarjara gara kushiinaatti ni beektanii miicee xumurii jira jechuudha. Miicee xumurii baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola. Haala kanaatiin itti fayyadamaa isiniin ja'a kuni roosmeriidha. Warri bishaan roosmerii bishaan qulqulluu itti fayyadamaa turre kisaaraa keessa gallee faayidaan qabu nurraa dhiisaa mataa nu nyaatiina. Wanti nuti hin dibatiin hin jiru warri jettan bishaanuma. Bishaan faayidaan qabu ooyiliidhaan kan itti fayyadamtanii yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti akkasiin jijjiirama argattan rifeensa keessan akkasiin bakka itti deeffachuu dandeessan asumarraan dhaamsa gosa guddaadha. Egaa dhumni isaa kana fakkaata. Aga xumuraatti kan daawwattanidha yoo ta'e baay'ee isin fayyadadheetiin yaada. Warri gaaffii qabdanis gaaffiin keessanis deebiidheetiin yaada. Kan kanarraa hafe immoo viidiyoo birootiin isinii deebisaa. Dhumni isaa kana fakkaata. Baay'ee lallaafee baay'ee laslassi jedheetu jira jechuudha. Kunoo haala kanaani akkasii fakkaata viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufee hagammaatti feetanii jaallattanii wanna wajjin turtanii warri sabiskiraayibii laayikii gochaa jirtanii na jajjabeessaartanii gaaffiillee ta'e deebiillee ta'e anallee fuulduratti deemee jabaadhu naan jechaartanii baay'ee galatooma. As gubbaarratti qibaatiin itti fayyadamuuf qopheeffadhe kana fakkaata. Haga dhumaa viidiyoo waraabne yookaan immoo natti dheerata waan ta'eef vaaziliinii fi qibaatii qullubbii adii fasaashii yookaan dhangalaasaa itti fayyadamuu fi kan kanarraa fi viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti kana laayikii sabiskiraayibii sheer gochuudhaan gaaffii barbaaddanii koomentii irratti naaf kaa'uudhaan ni eega. Baay'ee akkan isin jaalladhu akka isin kabaju isiniyyuu beektu bakka jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee.